Ministeerri muummee itti aanaa obbo Tamasgan Xurunaa karoorri ashaaraa magariisaa sagantaa qabamee fi ni geggeeffamaa akka jiru ibsaniiru. Sagantaan guyyaa tokkotti biqiltuu miiliyoona 600 dhaabuudhaaf karoorfame akkaatuma qabameen akka milkaa'uuf qophiin barbaachisaan taasifamaa jiras jedhan. Sagantaa ashaaraa magariisaa waggaa waggaadhaan biqiltuu dhaabuudhaaf qophaa'uu fi guyyaa tokkotti duulaan dhaabamu milkeessuudhaan kan bara darbee wajjin waliigalaan biqiltuun dhaabaman biiliyoona 40 ta'uusaa ibsaniiru. አረንጓዴ አሻራ የተጀመረው መርሃ ግብር sagantaan ashaaraa magariisaa itti fufee geggeeffamaa jira. Naannolee garagaraatti biqiltuulee faayidaa hawaasaaf oolan dhaabaa turreerra. Bara kana haga ammaatti biqiltuu biliyoona 6 ol dhaabneerra. Kan karoorfanne biqiltuu biliyoona 7.5 ture. Bara kana jechuudha. Kun hundi ida'amee biqiltuuwwan dhaabaman gara biliyoona 40tti ol guddisa jechuudha. Waamicha Ministeerri muummee Dr. Abiyyi Ahmed guyyaa tokkotti duulaan lammiilee biyyattii hunda hirmaachisuun biqiltuu dhaabuudhaaf dhiyeessan bu'uureffachuun naannolee biyyattii hundatti biqiltuun baay'inaan dhaabamuun barbaachisaa ta'uusaallee dubbataniiru. Itoophiyaanonni waltumsuudhaan sagantaa guyyaa tokkotti biqiltuu miiliyoona 600 akka dhaabaniif karoorfame karooraa olitti milkeessuudhaan biyya isaanii waamsisuu akka qaban obbo Tamasgan Xurunaa waamicha dhiyeessaniiru. ነሐሴ 17 ደግሞ በአንድ ቀን ጀንበር ከ600 ሚሊዮን በላይ ችግኞችን ለመትከል Hagayya 17 biqiltuuwwan miliyoona 600 dhaabuuf karoorfameera. Ministeerri muummee Dr. Abiyyi kan jedhanii ol dhaabuun sadarkaa addunyaatti biyya keenya akka waamsisnu rikaardii akka galmeessisnu waamicha koon dhiyeessa. Bara kana biqiltuu dhaabuudhaaf karoorfame biiliyoona 700 fi miiliyoona 500 keessaa biqiltuun biiliyoonni 6 ol dhaabamuun ibsameera.